waaqayyo rafeen beeku hirriba kana mootaa dukkana kana keessa ijoollee sawaammata fedhiin waaqayyo maali jennee utuu gaafannee akka nurra darbuufi jireenyi gooftaan qabne waaqayyo rafeen beeku hirriba kana mootaa kana keessa ijoollee sawaammata fedhiin waaqayyo maali jennee utuu gaafannee akka nurra darbuufi jireenyi gooftaan qabne egaa obboleessa koo meegaaffin si gaafadha egaa obboleettii koo meegaaffin si gaafadha otoo gooftaan kee dhufee balbala kee rukutee ni bantaa fireeti dammaqtee hirribaa kaati waaqayyo rafeen beeku hirriba kana mootaa dukkana kana keessa fedhiin waaqayyo maali jennee utuu gaafannee akka nurra darbuufi jireenyi gooftaan qabne bara dargaggummaa kee waaqayyo kee yaadadhu jireenya foonii dhiisi wangeela dandamadhu akkomphaa'u irreen kee abaatu fannoo gooftaa yeroo dhufaatii isaati Giyoorgis wajjin baata waaqayyo rafeen beeku hirriba kana mootaa ijoollee sawaammata fedhiin waaqayyo maali jennee utuu gaafannee akka nurra darbuufi bara dargaggummaa kee waaqayyo kee yaadadhu jireenya foonii dhiisi wangeela dandamadhu akkomphaa'u irreen kee abaatu fannoo gooftaa yeroo dhufaatii isaati Kiristoos wajjin baata waaqayyo rafeen beeku hirriba kana mootaa dukkana kana keessa ijoollee sawaammata fedhiin waaqayyo maali jennee utuu gaafannee akka nurra